ህይወታችን ታማ እዚህ ናት ያለችው አይኗን ያው ፊቷን ሰሞኑን ስታዩት የነበረ ነው። አሁን ግን በአይኗ ሰበብ ራሷን ሁሉ በጣም ስለታመመች ይዘናት መተናል። ሌላም ሰው ደጅ አለ። አሁን በዚህ ሰዓት መናገር የምፈልገው እኔ ማን ጥፋተኛ ነው ማን ትክክል ጋር ነው አይደለም። የሚችል ሰው ይሁን እንደዚህ ጓደኛም ያለው ጓደኛ ያሳክመዋል። የሚችል ሰው በራሱ ይታከማል። ነገር ግን አጅማን አካባቢ egaa akkuma dhageessan asirratti dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubees gadi jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu jechaa. Egaa akkuma asirratti argitanii obboleettiin keenya kun onlaayinii irraa kireemii bitatte. Yaa ta'u malee kireemiin sin onlaayinii irraa bitattan kun zimbiloo kireemii fuulaa onlaayinii irraa hin bitamu. Zimbiloo fiitii keessan yoo tabalaashee kireemii namumata irraa hin bitatina. Ofiifiyyuu kireemiin fuulaa kan bitamu faarmaasii malee namarraa nama zimbiloo gurgururraa yookiin ispaardii ta'a yookiin waan isaan beekanii kireemuma ta'eef qofa gurguru osoo maan beekin kireemii fuula keessanii argitanii micayyoo isheen kuni nama guddoodha dhugaa dubbachuuf kireemii fuulaa bitattee fuulli kuni difiniin kireemii kan fuulaa ta'e ishiin intini filitarii godhatte akkanattan kireemii kana fuulli kiyya ciddi kan jedhee kinu akkanatti nama shawwaddee namatti gurgurattee fuulli ishee akkanatti tabalaashee jechuudha. Kanaafuyyuu yaa obboloota koo ani waa tokko sinii dhaama. Yoo hin dhageessu ta'ee kireemii onlaayinii irraa hin bitina. Yoo isinitti cimte namatti kennadhaatoo faarmaasiidhaan nuu bitaa. Yookiin immoo warra faarmaasii hin jiru warra Dubaay keessa jirtanii warra faarmaasii gaafadhaa malee namoota zimbiloo bakka uffataatti bakka qibaatii bakka waan adda addaatti jirutti kireemii bitattanii kireemii fuulaa bittanii dibattu. Kanaafiyyuu obboloota koo namoota akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Namoota akkanaatti si shawwadan nama fakkeenyaaf kireemiin kun shaggaadha filitarii godhadhee kuni shaggaadha akkana nama godhaa akkana nuun siniin jedhe na amantanii narraa bittu. Nama aadaa nama zimbiloo kanaaf kireemuma ta'eefi miti. Wanti Dubaay kana keessa jiru onlaayinii wanta barbaadan tiimorraa tulbadhaa. Wanta isin barbaachise isaayyuu kireemii fuulaa osoo hin taane wantoota adda addaa qibaatii mataa keessaniif ta'u baalaziinii waan akkas yoo ta'e nallatti deemtanii ani fuulli keessaniin badee yoo ta'e faarmaasiidha birrii keessaniin bitachuu dandeessu. Namatti yoo kennitan namni sinii bituu danda'a jechuudha. Yookaan immoo ansarriin teessan sinii bituu dandeessi. Yoo isin diddeefii keessaniif bitattu. Kanaafiyyuu namni zimbiloo onlaayinii irraan kireemii gurguru kireemiin akkanaa kun shaggaadha kun akkana shaggaadha yoo isiniin jedhe amantanii ta'uu irraan bitina. Maaliif fuula nama kanaa ilaala. Kasala fakkeechi nama zayitiin itti nam'e yookiin immoo wanta itti nam'e fakkeesse jechuudha. Kanaafuu wantoota asii onlaayinii irra jiru qibaatiin konfedeeshiniin mataa dheeressaa maal godhaa booddee ijoollee baay'eerraa mataa fixee mataa luqqisee qibaatii nama dhufe wayii hin jira konfedeeshinii maaliif konfedeeshinii naamni qibaatii qaba jedhanii ijoolleerraa ilmi godhee rifeensa fixee jechuudha. Sin amantanii namoota akkana leebdota kanarraa osoo waa hin beekin birruma xiqqoo yoo taate dhugaa dubbachuuf tiimurraan orijinaala tulbachuu. Zimbiloo kana walitti tartee ispaardiyaan ta'e teessisee waggaa tokko waggaa lama teessistee ispaardii gurguratti jechuudha. Kanaaf waan akkana orijinaala suuqii deemtanii bitachuu yoo hin danda'amne immoo tiimurraan laaltanii tulbachuu. Khalaas wantoota seera qabanii jechuudha. Wanta seera qaban bitachuu dandeessu jechuudha. Yaa ta'u immoo wanta ispaardii ta'e wanta hin taane gaafa namatti fidan nu jijjiiraa gaafa jedhan hin jijjiiranii jechuudha. Kanaafiyyuu
waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Wanta ispaardii ta'e irraa of eeggannoo godhaa. Hannaa kana amma isheen nama guddoo taate kanaafiyyuu obboleewwan koo waan akkanaa kanarraa of qusadhaa isiniin jedha. Namoonni baay'een ijoollee baay'een kan akkanatti intinin isaanii badii hin jira. Kireemiin yeroodhaaf fuula keessan bareessu ni jira. Boodatti immoo kan tabalaasheechitu jira jechuudha. Kana hin dagatina. Amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaa kireemiin fuula nama bareechu guutee jira. Booddee immoo fuula yeroo tokkicha sin bareetaanan immoo kireemii adiin kun keessattuu fuulli keessan yeroo baay'ee isa isin barbaachisaa jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkasii fayyadamtu yoo ta'e booda fuuyyuu jechuudha irraa of eeggannoo godhaa. Kireemiin fuula nama balleessu dhugaa dubbachuu fi amma fakkeenyaaf kireemii wayitiitu jira. Kireemiin sun onlaayinii irraa bitamaa jechuudha. Garuu fuula akka nama balleessu yeroo jalqabaatiif fuula kee kana sirriitti bareessaa fuula kee hin addeechaa jechuudha. Booddee garuu lafaa fuula keessan in tabalaashechaa adeemaa jedhan. Namoota baay'een fuulli isaanii badee isaan booda yeroo tokkotti kireemiin kun baay'ee fuula nama bareecha ijoolleen jalqaba bitatanii fayyadamanii argan hin jira. Anillee akkasumattan darzana isaan bitee jechuudha ajjaa. Kanaaf akkasitti takkitti qofaa takkitti dibadhee isaa yoon xumurree akkanatti dhaabi. Dhugaa dubbachuuf dooktora gaafadhee akkanatti kireemiin kun faarmaasii keessa fuunee ganne. Kanaaf intini kana fuula kee hin dibatini jennaan fuudhee gatee jechuudha. Kanaaf waan akkana kanarraa of eeggannoo godha. Wanti kun nama fayyada. Amma fakkeenyaaf fuulaaf saamunaan hin jira. Saamunaa korkomiin hin jira, dammatu jira, wantoota ni jira miti wantoota mi'a rafaa olaanaa dhugaa dubbachuuf wantoota viitaaminii qaban ofii isaaniitiif hojjetanii fuula isaanii dibatu. Mana akka keenya kan kireemii akkasii yoo bitanillee isaan mana akimiitii faarmaasiidha kan bitatanii dibatanii jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya akkana jettanii kireemii fuulaa nama bareessaa waan akkana namarraa balleessaa jettanii hulatanya onlaayinii irraa hin bitina. Fuula keessan isin balleessa. Akkuma argaa jirtan akkuma obboleettii keenya kana nama guddoodha dhugaa dubbachuuf fuulli ishee dura nagaa qaba. Ijaa zayitiitiif nyaata waan hojjettuuf fuulli ishee bade. Yeroo kanatti waan akkana gurraacha kana irraa balleessa jettee onlaayinii irraa intala kanarraa xolbatti. Yeroo xolbattu kana kireemii ispaardii ta'e kireemii kan fuula tiyyuu miti waan isaa hin beektu fuula keetiif shaggareettee ergitiif. Yeroo ergituuf kana fuula ishee akkanatti akka abiddaan goggogan yookiin immoo zayitiin itti nam'ee godhee jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo wantoota akkana kanarraa of eeggannoo godha. Akka shawwadamne namni wanti calaqqisu hundi warqii miti akkuma jedhan wanti namni filitarii godhatee fuulli kee akkana jira hin bareeda waan kana fayyadamaa yoo isiniin jedhan dhugaa isinitti fakkaate waan wantoonni iyyuu soba. Ani amma baay'inaan dhugaa dubbachuuf namoota habashaa kana hin ilaalu. Araboota ni ilaalaa jechuudha. Wantoota fuula isaaniitiif gaarii ta'e yeroo agarsiisan araboota irraa fayyadamaa. Dhugaa dubbachuuf namoonni keenya habashaan uushat naatu. Uushataa wajjin. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya waan akkanaa kana yeroo baay'ee habashaa keenya hin amaninaa isiniin jechuu barbaadetan. Dhugaa dubbachuuf osoo waan hin beekin ofii isaaniitiyyuu osoo mataa keessan sin dheerata ofii isaaniitii rifeensa akka ofirraa qaban maal akka isaaniif dheeressin beeku. Warroonni onlaayinii kun baay'ee sin garraamu. Kanaafiyyuu dhuguma akka isinitti fakkaanne waan namtunduyyuu isinillee akkuma isaan bilxiita saratanyaan bakka mana Madaami keessatti uumaan argitu uumaan beeksu jedhanii nu gowwoomsuuf gaafa deeman sinillee itti bilxuuma. Wantan taan ispaardii itti gurgurtee fuula ishee balleessitee carraashii fuula ishee akkanatti badee jechuudha. Kanaaf namoonni bilxiitaatan kireemii onlaayinii irraa hin bitinaa. Ammoo fe'eera kasa ta'e biriit akka man taane hin bitinaa halas.
Kanaafiyyuu keessattuu immoo namoota abashaa amantanii waa tokko irraa hin bitinaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko bakka nama jibbisiisu. Wanti nama hunda osoo hin taane namni tokko bakka keessattuu waan yookaan uffata citaa sitti fiduu yookaan bakka waan online irra jiru kun ammoo dhugaa dubbachuuf lantanii dhafaa bilbilaa fa'aa tolu. Wantoonni hundumtuu shii inni fi tiimurra hin jira waan ta'eef kan isin aarsini kan citaa isinitti fidee hin jirre isaan irraa darbachuu dandeessu. Kanaafiyyuu waan akkasiitis ni jira. Namoota akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Keessattuu immoo namni hin beekamu, namni gaariin guute, namni waan gaarii sii fiduu hin jira. Ilaaltanii namoota akkanaa kana akkasii waaqni obboleettii keenya yaa fayyisu yaa maaru. Kanaafiyyuu namoonni akkanaa kun namoota akkanaatirraa baradhaa. Itti fayyadamina. Warra online kana wanta fuulaa wanta kireemii qaama keessaniif ta'u amantanii soo faarmaasiidhaan alatti itti yuusiqinaas ni jechuu barbaadetan. Maaliif namni tokko waan miidhameef namoonni hundi akka akkas ta'u miti. Kanaafiyyuu irraa of eeggannoo godhaa. Barumsa isiniif haa ta'u isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Warra YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye.